Ay warroota. Eshi itti fufi meeti immoo. Amma sooftiin biyya keessa dhibameeti. Inni sargii irratti fuula namaa istiraachuudhaan walawwalamu. Warroota. Wallahi nama gubataa jirra. Baay'ee gubataa jirra. Sargii irratti maal laalaa irra qoyu. Istiraachuudhaan akkamitti fuulli namaa walawwalamu. Duma sooftii dhibame innifamu. Mucaan kun ikkoo amma takka jennaan isa burcuqoo raqatii beektu miti isa jedhamu. Isaan fuula sii walawwala takka jennaan. Maal dubbatu miti malee. Waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha malee. Maashaallah. Habibi, Habibti, ya mara ya dirgu. Wini adakku ana maallaa arraqo. Eessa deemaa jirra nu amma? Haala kanaan amma eessa deemaa jirra nu? Warra kana maalaa goon? Meekaappii siitu gadhiisuu didee warroota. Miti meekaappichatu gadhiisuu didee. Fageessa amma isin himeen bakka. Wallaahi yoo rabbiin sodaatan dhalaa ofitti hin dhiyeessina. Achi gara sitti dhalaan hin jirti barsiiftu. Sitti mee dhaga'e. Hin jirti beekaa dhiira jala deemti dhiira hatuuf kijibdu. Zinaaf gayyaatee wallaahi agalab bakka. Anam hadiisa ragaa fidadhee mijara irratti kana suulli jiru. Mee hadiisuma tokko cabbaraadhaan caqasaa fi mee. Waa takka quban qabdu yaada akkana ila. Kijibdu. Munaafiq. والله أنا لا أقابل الله. حاولت كثيرا زمانا كثيرا مع الأمهاري بلغة الأمهاري تسبني. لا تراك أبو بتيون أرجع سدي أفرقتي نعمت مالي نسي ورين وان تكون أنا جلام فرد. وده واجد لا فرد دسيلا كذا مانجز ياسي فيدي. شيطان تنترك عندما ورام منو أريس هيما. شيطان نما كان بكا أكمل بيالان. وكذلك جعلنا لكل نبي. Ijoolleen durbaa tokko maayin ustaazota wajjin maaf walitti deddeebifattu. Hin ta'u wanta akkasii. Dhugaa rabbii hin ta'u. Aadaa keenya miti. Amantii keenya keessas hin jiru. So dhiisa. Wallahi dhiisa wanti kun hafu. Ani immoo kan hin jedhu yaa jaran TikTokin kiyya kun akka kan namaa kanan bu'uumoola. Maa namni tokko libbii naa kennu hin jiru. Maa sheerii qophii jedhamu sanaan gootanu yaa rabbii koo maa nuti uffatanii miti warra akkanaa kana. Sa'aatii ijoollee da'anii ijoollee guddifatan keessatti uummanni keenya wagaranni deemaa jiru beekuun dhiisa. Har'a gaaffii tokkoon qaba. Dooktar Abiy isin uummata biyya Oromoo gantaniitu jedhamu. Kana irratti yaada qabdu yaada keessan natti himame. Egaa gaaffichi Oromoo gante ta'uu malu of ganteedha kan ta'uu qabu. Namni of gane immoo biyyaafis hin ta'u maatiifis hin ta'u. Oromoo gante osoo hin taane kan ta'uudha qabu of ganteettaa biyyas ganteettaadha. Kun immoo hojii hojjechaa hin jirtu hataa jirta biyya kana jijjiiraan jirtu akkaataa kanaan ibsamuu qaba. Waan qabatamaa ta'een ibsamuu qaba. Namoonni Abiy Oromoo irraanfattee dagate jedhanii kanaan dura Oromoo waan ta'aniif duwwaa biyya keessa taa'uu warra hin dandeenye biyyatti deebisee maatii isaaniitti deebisee qe'ee isaaniitti deebisee dachii isaanirra dhaabbataniitu waa'ee kana dubbachaa jiru. Anaaf kun injifannoo guddaadha. Injifannoo guddaadha. An kan hin jibbaa ture osoo Oromoon Oromummaa isaatiif Oromoo waan ta'eef biyya keessaa baqatee biyya keessa jiraachuun ulfaatee rakkanne sanatu jijjiiramuu qaba jedheen qabsaa malee eegaas deebi'ee booddee Oromoon saba bal'aa saba guddaa waan ta'eef yaanni isaa waan tokko ta'uu dhiisuu danda'a. As ga'ee dubbii akkasii gaafa kaasu an akka injifannootti ilaala. Maaliif qe'ee keenya keessa jirra wal komachuu wal hamachuu wal qeequun rakkoo hin qabu. Kan rakkoo qabu namni qe'ee ofii keessa jiraachuu gaafa dadhabudha. Isa immoo qabatamaan jijjiirree jirra jechuudha. Lammaffaa yeroo baay'ee meebi'atis leenjii baay'ee yeroon kennu hirmaatteetta. Rakkoon inni guddaa
akka Oromootti kanaan dura ture. Kanaan baay'ee leenjisaas barsiisaas ture. Yaadni keenya yaada mo'aa ta'u. Yaada mo'aa qabaachuu baannaan yaada mo'amaa qabaatte qabsooftus mo'uu hin dandeessu. Maaliif injifannoon sammuu keessa jira. Namni sammuun isaa mo'ame aarsaa kaffaluu danda'a, hiriira nagaa bahuu danda'a, wacuu danda'a, injifannoo fiduu hin danda'u. Qalbiin keenya jijjiiramuu qaba. Yaadattaa akka Oromiyaatti bakka baay'eetti kan leenjisaa ture qalbii keenya hajijjiirru nuti qabsaa'uuf osoo hin taane mo'uuf uumamne injifachuu qabna kan jedhu ajandaa guddaa kaasee leenjisaas dubbachaas tureera. Nu yeroo kamiinuu qabsaa'uu osoo hin ta'in mo'uu qabna. Mo'uu qabna dhageessaniitu miti bakka mo'uu qabna mo'uu qabna. Nama na dan kapal mata di nung kini. Ashi sabi ang jima mo nang nagpaka. Abi! Abitu! Manni Jimmaa hanga ammaa waan godheef bu'aa ammatti arguu jalqabee jira. Kana caalaa arguuf immoo kana caalaa gumaachuun uummata Jimmaarraan eegama. Nan beekaa yeroo manni isaa diigamu yeroo jireenyi isaa kan bara keessaa yeroo mancaa'u namni gadduun isaa nafu. Garuu manni namaa kan diigamaa jiru Jimmaan ijaaruuf. Namni biyya isaa kan ijaaru mana isaa diigee miti aarsaa kaffaleeti. Dhiigaan biyyi kan ijaaramu. Manni Jimmaa duuti hafee dhiigni hafee dafqaaf godoo isaa diiggatee biyya isaa ijaaruu hin danda'a taanaan kanaaf qophaa'aa ta'uu qaba. Mootummaan Xaaliyaanii sakandoo Roomaa jedhanii Jimmaatti amma ta'e jalqabanii jiru hojii. Kanaan dura jalqabanii jiru seenaa kanaan beekama. Amma kaayyoon keenya kun sakandoo Roomaa miti. Kan akka Jimmaa Roomaa keessa hin jiru. Dogongora yaadichi. Roomaa lammaffaa osoo hin taane Roomaa isa dhugaa fi isa miidhagaa kan ta'uudha qabu nuyi. Sana gochuu moo hin dandeenye yaada qabna. Amma ta'e maallaqni nu hanqachuu danda'a. Suuta gochuu waan dandeenyuuf uummanni keenya ammas cimee ciniinnatee hojiin kana booddee nu hafe baay'ee ta'uu isaa hubatee gurmaa'ee utubamee abboomamee adeemuu qaba. Warri Jimmaa taatanii as keessa jirtan dhageessaniitu miti yaada kee jiru. Yaadni kee jiru ganaa hojii danuutu isinii hafa. Hojii sanaaf cimtanii abboomamtanii hojjechuu qabdu jedhamaa jira. Kanarratti isin bakka garaa keessan shab qabeenya kee lafee kee akaakilee fi abaabileen kee aarsaa meeqatti kaffalee kasi harkaan ga'e. Kan osoo abbaa manaa kan kota yookaan ammoo osoo itti heerume hedduu natti tola homaa irraa hin hanqanne osuma itti hin gammadin fuudhe maaliifuu waadaan kiyyaaf ka isaa duutee hojjette janaa'isa kan kee argee heerumaa janaa'isa kan kee argee fuudhaadha. Irratti bakka hinaafaa baay'een qabaanii baay'een hinaafaa. Ishin jaaladhaa dhufuu jirtii jettee eeguu ture atillee biraan dhufaa jettee achirraa dubbachaa turte. Dhungumarra dhumate yaadonni kiyyaaf ta'isa. Dhungoon guyyaa sanii suni tanuma jaalalaati. Madaa sana keessa mul'ifanne jechuudha inni madaa. Kennaan isaa ta'u addaan argitu barshiittoo naaf fidee dhufe. Namni viidiyoo san isin waraabe suni akka isin lameen wal jaalattan beeketi moo maal godhu? Natti kaasin booy na godhame. Agarratti ammas gara galee haliibii kana gara habiibiitti jijjiiree habiibii. Suppermaarkeetti dhaqee fi habiibii jedheen. Mucaa kana akka malee jaaladha innis akka malee na jaalata. Bakka erga dhagaheetiin jedhee akka waan haati irraa duuteeti booye. Jaalalaan illee walitti hin deemine achumaan hafe nama amma yeroo baradhee jedhu bakka ittuman yoo haasa'i malee maqaa Faatee jedhamu kana jechuudha. Haadha Faatee jedhamu kana aarsaa baay'ee bu'aa bayii hedduu keessa baay'eetiin argadhe jechuudha. Maqaa aarsaa meeqaan dhufe kun? Aarsaa meeqa dhiigni meeqatti dhangala'ee dhufe kun maqaan kun maqaan haadha Faatee jedhu dhiiga meeqatti dhangala'e ijoollee meeqatu mataan irraa faca'e. Itti qalladuun qabdanu sun maqaa kanatti yeroo kamiinuu qoosuun qabdan
Beekaan hin jiru ta'e namni lafarraa ol balleessa. Beekaan baay'ee barbaachisaadha. ኑሮ ውድነት ሀገራችን ኢትዮጵያ በአንደኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠች። ኑሮ ውድነት ሀገራችን ኢትዮጵያ አንደኛ ላይ ተቀመጠች። ቃላይንሰ ጅሬኛቲን ብይ ኢትዮጵያ ጀደምቱ ሰደርካ ቶኮፋ ቀበቴ ጅርቲ ማል ብርቂዳ ኤኙቲ ኮልፊ ነከነ ኤኙቲ ኮልፊ ኦፊቲ ኮልፉ ደኩ በ2025 ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ከታየባቸው የአፍሪካ ሀገራት ውስጥም ሀገራችን ኢትዮጵያን በአንደኛ ደረጃ ላይም ተቀምጣለች። ታዲያ ቢዝነስ ኢንሳይደር ነው በ2025 መጀመሪያዎቹ በአፍሪካ ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ያስመዘገቡ ሀገራት ዝርዝር ባወጣበት መረጃም ሀገራችን ኢትዮጵያን በቀዳሚነትም አስቀምጧታል። ባለፈው ዓመት አራተኛ ደረጃ ላይ የነበረችው ኢትዮጵያን በዚህ ዓመት በአንደኛ ደረጃነትም ከፍ ብላለች። ሞዛምቢክ፣ ሴኔጋል እና አይቮሪ ኮስት በዚህኛው ዓመት መጠነኛ የሆነ ማሻሻያዎችንም አስመዝግበዋል። ታዲያ እነዚህም ሀገራት ኢትዮጵያን በመከተል ከሁለተኛ እስከ አራተኛ ደረጃን ይዘዋል። ከናንሌ ተቆፋታ ነሜሚ ከናንሌ ተቆፋታ ነሜሚ namni tokko nu caaluun qabu qaala'insa jireenyaatiin nam tokko nu caaluun qabu tokkoffaarra jiraachuu qabna nu kiu jechuun ammaka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka aarsaa meeqatti kaffalamee dhufe kun kana waan sadarkaa jiru kana of harkaa akkam baasne mbali nanga kasongo mbona ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል። እሺ 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 ቱን ሀቱ ሀት ሀቱ ሀቴስ ሀቱን ሀት ሀቱ የቀተስ ኪስዝር ሀቱ ኩለን ሀቱ ኩለን ጀረሙሻል ሀቱ ኩለን ኩርነፋን ሲ ጉርባ ummanni keenya hin beeku miti bakka hin beekun biran jiru waan itti dhufe dubbata bakka yaali carraa tokko duwwaan siiladha hattuun hattuu hates hattuunatti hattuma tokkumadha hordoftoota keenya gaaffii kana hin arganne hattuu tokko jedhee jalqabammoo hattuu kudhanidhe hattuu kudhanii fi tokko gidduummoo sagaltu jira warra sagaleessa akka inni geesse hin beeknu. Gara sagalan sana isin barbaaddanii koomantii irra nu keessu. Hattuun hattuu hate hattuun hattuu hate. Koomantii irratti dafa ammuma hattuun isin laalu. Al tokko baak jedhaati koomantii irratti. Jafaaqa. Ammallee na laalaa jirtu isin amma. ammallee na laalaa jirtaa tamma namana danqabbaa maanta dinuun beekanii bakka kanuma qofa bakka koomantii kanuma qofa bakka an booddee nan dubbisa nagaatena jetteeto si gaggeessu nadhabe yaa shaggeeko mana teessi golaa gad baatu aniyyuu fajjira kamaraatu bineensi na nyaachuu sagalyuusee adaraa kuttuu na bunyaa mana teessi golaa. Wayne jedhe namichi. Dhorota Ameerikaan tiktookii cuftee kaatee maa bante qoy maaliif bante rakkinni si maayi nu fixuudhaaf himu maaf bante tiktookichi kan miti malee waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha amma kan qaldiidha kana jedhee tan liqeeffadhe ani tiktookii galee liqeeffadheen tan tiktookii ilaaluudhaaf an galee giseen galuu jara akkasii ilaalaa jirra. Argitanii ilaalcha biraanuun uummata muslimaatiif qabu. Yuunivarsiitii Diillaa irratti barattoota shamarran muslimaatiin hijaaba uffatanii mooraa ol seenuu hin dandeessan jechuudhaan halkan saatii darbaa haala jarri bakka tokko dhaquu hin dandeenyeen mooraa irratti rakkisa.
ofii isaatii immoo yuunivarsiitii Gondar deemuudhaan ayyaana hundeeffama yuunivarsiitichaa naxalaa yookaan uffata amantaa uffachuudhaan waliin kabaja. Walqixxummaan amantaa kanaa Rabbiin keenya dhugaa nutti himee jira. Yahudaanis Nasaaraanis isinirraa hin jaallatanuu amma isin karaa jaraa hordoftanutti nuun jedha. Ergaa kiyya kana namoota islaamataa amantaa jaraatiif hin quuqamne biraan naa qaqqabsiisa. Islaamummaan keenya yoomiyyuu lubbuu keenyaa olii. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Ay Birhaanuu Naggaa. Ay Birhaanuu Naggaa. Namichatiin sulmaa rakkina wayii qabdee sulmaa. Ummanni musliimaa immoo gara baay'eetiin hacuucama. Mimi yaadaa. Tu amma zarree amantii biraa tokko masqala keewwattaniitu mooraa mana barumsaa keessa hin galtanu jedhame maaltu uumama jedhaa yaadaa mimi. Maaltu uumama mimi masqala keewwattanii hin galtanutu jedhame. Bakka kana amma rakkinni keessa jirru kana. Maaf amantiin hundiyyuu qixxeetti ilaalamu. Amantiin argiiruu qixxeetti ilaalamu. Jarri qumxaadhaan achi keessa galan jiru miti durba ta'anii. Qullaa jara deeman jara qullaa ilaaluudhaafi maa ijoollee qullaa yoo ilaaluu barbaadan maaf kunoo katamaan ba'an. Katamaa keessa kunoo guutanii jiru. Jara ilaaluu wayya. Jarri kun ikkoo maatiin itti amaneetii jaratti amaanaa kennate miti. Amaanaa sana akkamittiin eegamu? Amaanaadhaam. Ijoolleen yuunivarsiitii deemtu amaanaatti kennataa jiru jaratti. Amananii jechuudha. Amaanaa sana eeguun immoo dirqama mootummaati. Dirqama mana barumsaa sanaati. Sa'a 9 sa'aatii 7-8tti mana barumsaa keessaa halkan ari'atamti ijoolleen durba. Akkamitti akkas ta'a warroota? Waan ta'uu hin qabne kun. Sonko yeye bompari nyanya inka hany menno azara inka hany zare bas inka hany ሙሽኪላ ደጭብጥ ነገር ነው ወይስ በሶ ነገር ነው? እንካ ኮብደር አይዋ ራሷ ለብሳ ቁጭ ሰርጊን ነመ tokko immoo akkanitti jechuudha. Akkanitti nama inaaffisu. Akkanitti nama inaaffisu. አድርገው እንዳይገቡ ተከልክለዋል። መብታቸው ተጥሰዋል በሚል ከፍተኛ የማህበራዊ ሚዲያ መጨናነቅ እንዲሁ ስንሰማው ቆይተናል። በአክሱም እንደተነገረኝ በ1995 አካባቢ በወጣው የትምህርት ደንብ ትምህርት ቤቶቻችን ሁሉም ምልክት የሚባለው የክርስትና እምነት ምልክትም ይሁን የእስልምና እምነት ምልክትም ይሁን ሒጃብ ባይባልም የፈለገ የተመለከተ ትምህርት ቤቱ ሁሉም የክርስትና እምነትም ይሁን የእስልምና እምነትም ይሁን እምነትም ይኖረው አይኖረው ወደ ፐብሊክ ስኩል ወደ ትምህርት ቤቱ የሚመጣ ሁሉ ምንም አይነት ሌላ ምልክት ሳያደርግ ትምህርት ቤቱ በዩኒፎርሙ ላይ በዲቪዛው መሰረት ይማራል። ከዛ ውጭ ግን መግባት አይችልም ተብሎ ሁሉም ተስማምተው አቡቲን አመንታ ከሚተከስታ ሰው ቆይ አቡቲ አመንታ ነምኔ ሐራርሱ ቀቡ ከሚተከሳሳ ጭዲ ማፍታ ይብዳፍ ጽዲታ አዝራማመኑ አቡቲ አመንታት ሲን ከፈጀማ መሌ ቢከም ብዬ ወደ ተራርሱ ቀቡ ሲኒ አከሚቲ ከወቴን ገልቱ ጀራን ኩንስ ገዲቤ አከሃሳ ጋሪ ወይ ሼር ጎዳ ከነ ትራምፒን ብራናጋ ሼር ጎዳ ትራምፒን ብራናጋ ያ ትራምፕ you're very king, you're very strong, you're very everything, you're very important of ما جيتو لسلا اتي you're very in the world of adunia serious this is ka only man this is ka heart kasi gala tempachu TikTok guyya tokko cimnu godhanitini TikTok guyya tokko lola kennan addanu baasani anfaati sabbaki yadak asi kayetin gize jaako daketin jedhu fuula kana fuudhe kanarra na baase buqqeenarra dabarse wallaale achi keessa deebe yaa Trump thank you galatoom you're very king of king kalola kenna walin nu deebifte you're very strong of ingilife bishaanyaa qabare nufaan jaafjaa qoteetan hin qabare maal jettu jaafjaa akkasitti jaa achi awwaaleen nufe ingiliffatti
you're very strong, you're very addunyaa. Ramadan dhufeera. Ramadan gati dhufee jiru jennaan warri na as qayyamtani amma eewwana. Dafaa dhiifama na gaafadha. Dafaa ka har'aan booda laa dhiifaman jedhu laan. Dhaggeeffadha soomani dhufee jira waan ta'eef jechuu dhuftanii dhiifama na gaafatina kalaas ani Makkaa yookiin Madiinaa miti isin galee soomana qofaaf gizuma soomani dhiyaate qofa akka tasaa si arrabsee yoo ta'e smaarrestis dhiifama na godhattanii miseejii natti hin argina. Warri dhiifama na gaafachuu barbaadan amma na gaafadha yallaa soomani dhiyaate itti guyyaa soomani torbaan takkaabeef dhiifama na gaafate tanaan dhiifama siin godhu dhumatte. Dhumatteetti wanti haasaan dhumeera. Haasaan waan haasaamu hin jiru. Hamma eewwanaatu dhiifama na gaafatin kan turtan. Dafaa dhiifama na gaafadha. Anis immoo namni isin as qayyame yoo jiraate afootu naa jedha. Rabbumaa jedha afootu naa jedha. Jedhaa ka jettanii nageenya gurri koo dhagahan jiru. Dafaa jedha. Bakka anis afootu lillaa jedheera. Kana caalaa waa haasa'uun barbaachisu. Sagantaan keenya har'aas asumatti haa dhaabbatu. Sagantaa biraatiin ammoo walitti dhufnutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.